Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jalqabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii sadaasa 11 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo sadaasa 2 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee namoonni 22 mana hidhaa jiran har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran isaan keessaa 5 hin dhiyaatin hafan. Ka pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsiif paartii riippaabilikaanii irraa filataman doonaald tiraamp kaleessaa kaapitool hiil jedhamu waajjira mana maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsitti argamuudhaan waa'ee ajandaalee isaanii hoogganoota paartii isaanii waliin dubbatanii jiran oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. As yuunaayitid isteets kutaa joorjiyaa magaalaa Atlaantaa keessatti mariin yaa'ee hoogganoota Oromoo jedhamu arra jalqabee jira. Qindeessitoota yaa'ichaa keessaa tokko dubbisnee jirra. Gara walakkeessa sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophiilee keenya maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeettaa deebinu. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Itiyoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee yakka shororkeessummaan kan himate miseensota paartii koongiresii federaalawaa Oromoo 22f deeggartoota isaanii keessaa 5 har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan. Shakkamtoonni kun dirqisiifamanii gara mana murtiitti geessamuu isaaniif reebichi hamaan irratti raawwachuu isaallee dubbataniiru. Manni murtichaas himatamtoonni kun guutummaan akka argaman ajajee beellama kabiroo kennee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa hagayya 5 bara 2008 manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan murtiif beellama kenneen miseensonni bulchiinsichaa olaanaan ka koongiresa federaalawaa Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni kabiroon har'a mana murtiitti ka dhiyaatan ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture. Dhaddachichi akkuma taa'een himatamtoota keessaa Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Darajjee Margaa, Gammachuu Shaanqoof Magarsaa Asfaaw akka hin jiraatin manni murtichaa hubate maaliif akka isaan hin dhiyaanne bakka bu'aa mana hidhaa gaafatee jira. Bakka bu'aan mana hidhaa sunis ibsa kennaniin himatamtoonni 4 kana dura balaa ibiddaa mana hidhaa Qiliinxoorra ga'een gara manneen hidhaa Zawaayiif Shawaaroobiititti geessamuu isaanii dubbatan. Himatamtoota kana dhiyeessuuf manni murtichaa beellama yeroo dheeraa akka kennullee gaafataniiru. Waa'ee himatamaa 7ffaa Ciimsaa Abdiisaa gaafatamanii garuu waan beekan akka hin jiraanne dubbatan. Haa ta'u malee dhaddachicha irratti akka himamettis yoo ta'e kanneen dhiyaatan keessaa ka Zawaayiif Shawaaroobiitirraa dhufan keessatti argamu. Abukaatooleen himatamtootaa bakka bu'an mana hidhaa gaaffii beellama dheeraa isaan dhiyeessan mormuudhaan himatamtoonni kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaan akka dhiyaatan gaafataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaaf iyyata dhiyeessaniin beellama kana dura tureen akka ibsanitti akka heera Itiyoophiyaatti dhimmi isaanii ilaalamuun kan irra jiru mana murtii Oromiyaa ta'uun akka irra jiraatuuf manni murtii inni kun loogii kan hin qabaanne ta'uusaa isaaniif himatamtoonni kabiroon shakkii qabaachuusaa yaadachiisanii har'as ka dhiyaatan dirqisiifamanii reebicha hamaan irratti raawwatamuu dubbataniiru. Miseensa mana hidhaa sanaa keessaa tokkotti adda baasanii quba qabuudhaan obbo Baqqalaan doorsisa kan irratti raawwate isaan haalli isaa daran hamaa ta'uusaaf kana caalaallee haalli hamtuun isaanirra ga'uuf ka jiru ta'uu dubbatan. Manni murtichaas himatamtoonni dhaddachicha kanatti dhiyeeffachuudhaan akka irra jiraatu ibsee seeraaf yaada qulqullaa'aadhaan kan isaaniif ilaalullee ta'uu beeksisee jira. Himatamtoonni 5 har'a hin dhiyaatin hafan dabalatee himatamtoonni martinuu beellama ittaanutti guutummaan akka dhiyaatan manni hidhaa ajaja kennee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa sadaasa 6 bara 2009 beellama kenneera. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti waggaa darbe baatee eblaa keessa himannaa shororkeessummaa irratti dhiyeessuunsaa ni yaadatama. Paartiin guutummaa tokkummaa Itiyoophiyaa Mayaad labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda kan hidhaman miseensonni isaa akka gadhiisaman waaltaa ajajaa waliigalaa yookaan komaand poostiin gaafatee jira.
Waaltaan ajajaa kun uummanni 11,600 ta'an labsii sanaan booda to'annaa jala ooluu isaanii har'a beeksise. Ittaanaa pirezidaantiin Maayad obbo Mulugeetaa Abbabee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miseensonni paartii isaanii sadarkaa itti gaafatama adda addaarra jiran 16 ta'an labsii yeroo hatattamaa sanaan booda humnoota nagaa eegsisaniin to'annaa jala ooluu isaanii dubbataniiru. Kanneen intarneetii irratti barreessan yookaan biloogars jedhaman keessaa Bafaqaaduu Haayiluu har'a ganamarraa irra deebi'uun to'annaa jala oolee jira. Himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate biloogaroota kabiroo wajjin erga hidhamee booda wabiin gadhiifame dhimma isaa ala taa'ee hordofaa akka ture. Bafaqaaduun har'a ganama barii namoota huccuu siiviilotaa uffataniin mana jireenyaa isaa bakka Faransaay jedhamuun koomaand poost yookaan waaltaa ajaja waliigalaa akka barbaadu itti himame to'annaa jala ooluusaa maatiinsaa beeksisaniiru. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa uggura meeshaa waraanaa hanga sadaasa 15 bara 2017tti Somaaliyaa irra kaa'uuf murteessuusaa beeksise. Uggura meeshaa waraanaa Eertiraa irra kaa'es cimsuusaa hubachiisee jira. Hanga sadaasa bara 2017tti uggurri kun akka dheeratu kan murteesse mormiin tokko ituu hin mudatin sagalee deeggarsaa 10f kan sagalee hin kennin hafan 5 ture. Kanneen sagalee hin kennin hafan Angoolaa, Masrii, Chaayinaa, Federeeshinii Raashaa fi Venezuweelaa turan. Itti dabaluudhaan Eertiraaf Somaaliyaadhaaf karamadame gareen taajjabdoota hanga sadaasa bara 2017 yeroonsaa akka dheeratuuf kan murteesse yoo ta'u, Eertiraan gareen kun biyya ishee akka seenu haala akka mijeessitullee murtaa'ee jira. Gama Eertiraan Amaanu'eel Gabra Giyoorgis deebii kennaniin golli nagaa eegumsaa uummata Eertiraa irratti akka guddaa raawwachuusaa tuqanii Eertiraarra uggura kaa'ame cimsuun barbaachisaa hin turre jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatooleen pirezidantii Ameerikaa haaraa filatamanii kan Doonaald Tiraamp har'a himannaa yuunivarsiitii Tiraamp duraarratti dhiyaate ilaalchisuun waliigalteerra ga'uuf marii jalqabuuf tole jedhanii jiran. Abukaatooleen kun beellama mana murtii kasadaasa 28 hanga Tiraamp hirbuu seenanii boodaatti akka siqu yaaluuf jecha har'a mana murtii Saan Diyeegoo Kaalifoorniyaa jirutti argamanii jiran. Yeroon ce'umsaa pirezidantii muddamaan guutuu waan ta'eef yakka ilaalchaaf dhaabbachuu akka isaan hin dandeenyellee dubbataniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Tiraamp tarsiimoo gurgurtaa manaa Tiraamp attam akka ta'e barachuuf doolaara 25,000 baasan. Barattoonni kun akka jedhanitti Tiraamp barsiisaa ofii isaaniif filachuudhaaf waadaa seenanii nu kijibanii jedhu. Namoonni Tiraampiif hojjetanis barattoota kana gowwoomsuudhaan fedhii isaanii ituu hin guutiniif hafan jedha galmeen himannaa sun. Abukaatooleen Tiraamp immoo barattoonni kun irra hedduun barnoota akka gaariitti argatanii itti gammadaniiru jedhu. Haa ta'u malee yeroon yakka ilaalchaatti dhiyaachuu isaanii ennaa isaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganuuf qophaa'aa jiranitti yeroo qaanessaa itti ta'ee jira jedhameera. Afgaanistaan gama kaabaa akka jiru qoonsilaa Jarmanii cinatti haleellaan boombiin Talibaan raawwate hojjettoota qoonsilaa sanaarraa miidhaa kan hin geenye ta'uu Jarmaniin beeksiftee jirti. Haleellaan boombiif qawwee magaalaa Mazaar Shariif irratti raawwate siviilota 6 ennaa galaafatu kanneen 130 ta'an irra hedduun siviilota ta'an madeessu aangawoota hospitaalaarraa ibsi kenname beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Frank Walter Steinman kanneen haleellaa kana magaalaa Mazaar Sharifitti cinatti dhaqqabeen firoonni duraa du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo kibxata dabre geggeessame irratti ka paartii Riippaabilikaanii irraa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kaleessa yeroo duraatii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets ka Kaapitool Hiil jedhamu daawwachuudhaan ajandaalee ofii irratti hoogganoota paartii Riippaabilikaanii waliin mari'atanii jiran. Gabaasaa Maayikil Booman nugusuutu dhiyeessa. Filatamtichi obbo Doonaald Tiraamp kaleessa pirezidaant Obaamaa waliin ergii wal arganiin booda michuuwwan isaanii warra paartii Riippaabilikaanotaatti fuuladeeffachuudhaan dubbii himaa mana maree bakka bu'ootaa Pool Raayaan waliin dhimma tarsiimoo irratti xiyyeeffatan. Haala itti gara hojiitti bobbaanuu irratti marii eegallee jirra. Mareen isaanii sunis seerota tumuu qaban adda baafatee keewwate. Gibira yookaan taaksii gad xiqqeessuuf jirra. Imaammata eegumsa fayyaa hawaasaa sirreessuudhaan haala inni gatii salphaadhaaf fooyyee qabuun hundaaf ga'u irratti hojjenna.
Achuma mana maree Ameerikaatti sirna kaleessaa irratti obbo Tiraamp hoogganaa mana maree isa olaanaa Ameerikaa yookiin Senetii kan ta'an Mitch McConnell waliinis maree gaggeessanii ture. Mitch McConnell mana maree kana keessatti hoogganaa isaan biraa ajandaa yookiin karoorri obbo Doonaald Tiraamp fiixaan ba'uuf dhiisu warra daran murteessuu danda'an ta'uunis ni beekama. Haa ta'u malee filatamuu obbo Doonaaldiin duratti hariiroon jara kana lamaanii agasis gaarii hin turre jechuun ni danda'ama. McConnell yeroo hedduu obbo Tiraampiin mari'achiisuudhaaf fedhii hin qaban ture, hinuma maqaadhuma isaanii iyyuu hin kaasan ture jedhama. I don't particularly want to sit here today and critique the presidential campaign. Amma kanas taa'ee keessumaa immoo wanta yeroo duula na filadhaa ta'e irratti qeeqa kennuun fedhu. Faallaa isaatti haga isaa dhumaa firiin filannoo kanaa beekamutti Demokiraatonni baay'ee gammadoo fi egeree gaariitiin guutamanii galma gaggaarii akkamii akka fiixaan baafatan abdiin dubbataa turani. Tackle climate change and safeguard our planet. Rakkoo jijjiirama qilleensaa ardii keenyaaf balaa ta'e furuu, jijjiirama waliigalaa dhimma immigireeshinii irratti gochuu, akkasumas mana murtii olaanaa irratti mirga dubartootaaf filannoo lammiiwwaniif hojjetu hundeessuuf haa karoorfanne. Galmi sun garuu dhimma ijoo ta'e tokko irratti kan xiyyeeffate ture. We can do this and more with Hillary Clinton as the next. Dhimmoota kanaaf kanneen biroo ennaa Hillary Clinton pireezidaantii Ameerikaa taatee filatamte raawwanna. Amma garuu Riippablikaanotatu bara faranjootaa isa haaraa dhufaa jiru kanatti karoora isaanii diriirfachaa yookiin wicdeeffachaa jira. We would like to see the country go in a different direction. Biyyattiin karaa biraatiin akka fuulduratti tarkaanfattu ilaaluu feena. Egaa amma Riippablikaanonni mana maree lamaanuu isa aanaa fi isa olaanaa kan bakka bootaa fi senetii jechaadha. To'achuu isaaniin akkasumas pirezidantii wayitaa achuma isaanirraa ta'e kanatti Mitch McConnell waa'ee jijjiirama taaksii yookiin dilaalaa, sagantaa eegumsa hawaasaa yookiin heelzikeer maqaa biraatiin Obaamaa keer jedhamu jijjiiruu fi abbaa seera mana maree olaanaa biyyattiitiif guutuu gufuu malee akka raawwachuuf jiru abdatu. The American people have spoken and President Trump will send us a nominee. Uummata Ameerikaa ergaa dhaammateera. Pireezidaantii Tiraamp immoo kaadhimamaa nuuf erga. Kun jalqaba waggaa haaraa kanatti ta'a jedhee yaada. Egaa jijjiiramni kun irra jireessi isaa hojiilee ciccimoo fi faayida qabeessa jedhaman pireezidaanti Obaamaatiin hojjetaman irratti kan xiyyeeffatedha. Senaatoroonni yookiin seeratumtoonni mana maree olaanaa paartii Dimookiraatotaa irraa ta'an bifa adda addaan seerri haala isaanii hayyameen deemsa Riippablikaanotaa kana dura ni dhaabbatu ta'a. Garuu hammam milkaa'u kan jedhu kan ilaalamudha. Gama biraatiin Riippablikaanota birattis waadaa obbo Doonaald Tiraamp daangaa Ameerikaa Meeksikoo waliin qabdu bal'aa ta'e sana irratti dallaa hammayyummaa qabu ijaaruudhaaf seenan sana sichi miseensota paartii Riippablikaanota gidduutti haala wal falmisiisaa ta'e uumuu ni danda'a jedhamee eegama. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa 2:44 ta'aa jira. As Waashingtan DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Qophii itti aanutti ce'u ka dhageenyeef ka dubbisnirraa. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa keessatti mariin yaa'ii hoogganoota Oromoo jedhame har'a jalqabee jira. Lammiiwwan Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan kanneen jaarmaalee hawaasaa, siyaasaa, amantii fi dhaabota kabiroo keessa jiraatan walitti dhufanii waa'ee egeree Oromoo irratti mari'achuuf jiru jechuudhaan qindeessonni yaa'ii kanaa nuuf ibsanii jiru. Koree qindeessituu yaa'ichaa keessatti itti gaafatamaa sabquunnamtii ta'uudhaan kan hojjetan barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa Dooktar Obsaa Asanitti bilbiluudhaan kaayyoo yaa'ii kanaa gaafadheen jira. Akkana jedhan. Akkuma beekamutti Oromoonni waggaa 100 ol gabroomee as ga'e immoo takkaatu jilbiifatee diina dura hin teenye waggoota 50-40 kan ammoo qabsoon Oromoo gabrummaa gita bittaa waggoota dheeraa kan ofirraa fonqolchuudhaaf hojjechaa jira. Ji'a 12 irratti kuno ji'a 12 lakkaa'usisee fincila diddaa gabrummaa gincitti ka'ee Oromiyaa guutuu akka ibidda bosona seeneetti wal qabate osoo san keessa jirruuti Oromoon hegereen isaa maal fakkaata maal godhuu qabnaa kan jirutti walitti dhufee jechuudha. Gama kamiini maal jechuudha hegereen Oromoo maal fakkaata maal wayya ka jedhu? Ilmi
namaa tokko mul'ata qaba. Oromoonis akka saba bal'aa gaanfa Afrikaa qubatutti kaayyoon isaa maali? Dagaagsuu nagaa isaa buufachuu irratti. Ollaa isaatti hojii akkamit jiraata? Addunyaa wajjin immoo hariiroon inni qabuu fi gumaanni dhala ilma namaatiif qabu maali? Keessattuu tokkummaa Oromoo cimsuu irratti ilaallata. Oromoon akkamitti yaadaan walabatee waan isii irratti ajjatee isii wajjin akkamitti hojjetaa? Sablammii biraatti wajjin akkamitti hojjetaa kan jedhu fincilli diddaa gabrummaa ammaan tana amata naannee kun gaagaama meeqa aarsaa meeqa Oromoon kafalee xiyyitiidhaan guyyatti du'aa jira. Namoota kan ammoo akkamitti bira dhaabbatanii kan jiru kun ammaas afraffaan qabxiin guddaan nuti bakka jiraannu biyya alaati. Biyyoota alaa akka namni hundi beekutti mootummaa Itoophiyaa kana amatatti qallabanii keessattuu mootummaan Ameerikaa amatatti doolaara miliyoona 600 ol kannaa fi sadarkaa addunyaatti illee golba dippiloomaasii tahaa fi amata 25 guutuu qabanii ta'aniif jecha warri alaa kun waan kana xiinxalee akka mul'ata argatu irratti hojjechuu qabaa jechuudha. Qabxiileen gurguddaan afran isaanii. Eenyu qaamni yaa'ii kana qopheesse akkamitti walitti dhuftame? Akka amma durallee miidiyaa garaagaraa irratti hayyoonni keenya dubbachaa turanitti wanni kun bikkarraa ka'ee qaba. Namoonni garaagaraa yaada gumaachanii yaada san immoo karaa barreeffamaatiin qopheessanii Oromoon walitti dhufee caayaa tokko jalatti walitti dhufee rakkoo isaa himatee maaltu nu baasaa irratti akka mari'atu nama hedduutu irratti carraaqaa ture. Amma immoo akka karaa waldaalee hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa jirutti eega wanni kun gad dhufee koominiitiileen garaagaraa 20 ol ta'an waan kana irratti yeroo garaagaraa irratti haasa'uudhaan akkamitti qoodarraa fudhannee yaa'iin kun yaa'ii milkii akka ta'u akkasitti as jirra. Tole qaamni kana qindeessee hawaasaalee keessaa kan walitti dhufe moo namoota dhuunfaatu walitti dhufee yaada kana qopheessee hawaasaaleetti waame? Yaanni bikkirraa burqee namoota keessattuu OSA Oromoo Studies Association yeroo garaagaraatti nama Dr. Scale Fan waan kana bal'inaan irratti haasa'anii turanii namoota garaagaraatti qopheesse. Amma kan jechaa jiru hawaasoleen asitti dhufanii akka wanni kun milkii ta'uuf eegaa affeeraman wanni kun hawaasaati eega jedhame booda hawaasni irratti hojjeteeti lagagama Oromoon yaa'ee asii wal ga'e jechuudha. Hawaasaalee Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiranii ala kanneen itti hirmaatan kan biroon jiru fakkeenyaaf akka dhaaba siyaasaa faa akka dhaabota mirga dhala namaa faa waldaalee ka siyaasaa hin ta'in ka biroo faa kanneen itti hirmaatan jiru moo? Gaafi gaarii na gaafatte yaa'ii Oromoo yoo ta'u yaa'iin Oromoo namoota garaagaraa keessaa hammata. Kana keessatti waldaaleen hawaasaa malees dhaabbileen siyaasaa garaagaraa kan Oromoodha. Ammallee Oromoon karaa garaagaraatiin ijaaramee jira. Hawaasummaa civic organization warra dhaaba amantii lafa isaan jiranitti affeeramaniiti akka Oromoon caayaa kana jala taa'e Oromiyaa calaqqisiisutti kan namni affeeramee dhufaa jiru. Dhaabni siyaasaas as keessatti dhufeetuma akka hawaasaa kanatti keessaa argamee waan Oromoof ni taate jiru barruu qophoo'ite kanarratti mari'atanii tataate itti fudhataa kan ta'an immoo irraa jijjiiraa waan hundinuu keessatti agarru takka qopheessuu fi namni gamaa walii yaa'ee jechuudha. Dhaabonni siyaasaa akka dhaabaatti dhiyaatan moo akkuma qaama hawaasa Oromootti kan isaan dhiyaatan? Dhufiinsa bakka bu'anii dhufu. Eegaas dhufan immoo akka dhaaba tokkootti miti kan dubbatan. Dhugaa dhufan namni kun jilatti adda baheeti qabxii irra mareen fakkeenyaaf amma tarsimoo jaarmoota gargaarsaa fi dippiloomaasii kan jiru kanarratti qabxii kana fudhatanii barruu dhiyaachuu jira. Barruu san fudhatanii namni galma adda addaatti adda qoqqoodamee dhaqa jechuudha. Gaachi dhayitu dhaaba ka'ee namni sadi dhaaba tokkorraa kan dhufu ta'e carraan bakka takka taa'utu ni xiqqaata. Maaliif namni kun akka wal keessa makamee yaada waloo yaada Oromoo hundaa calaqqisiisu akka ta'uuf akkasitti dhiyaatanii. Barruu kana gurmuudhumaa yoo ta'a Dr. Isqeelfaa kabiroota walitti dhufee qopheesseedha kan isin naan jettan yoo hin dogoggore Dr. Obsa. Eega marii kanatti qaamota adda addaatu itti hirmaata. Dhaabota siyaasaas, dhaabota siivikis bakka bu'anii kanneen dhufan itti hirmaatu naan jettanii barruu kana innaa qopheessitan qaamota amma hirmaachuuf jiran kana itti ergitanii yaada isaanii qeeqas yoo qabaatan, mufannaas yoo qabaatan, deeggarsas yoo qabaatan adda baafattanii waan waliin dubbattan jira. Barruun dhiyaatu kun waan xumuramee miti. Hoggaa namni dhufee asitti irra mari'atu harka qullaa walitti dhufuu dura waan tokko wixinamee lafa kaa'ameeti namni irra mari'ate jechuudha. San irratti qaama Oromoo hundaa'u bira ga'ee jira yoo jedhame yeroo fi logistically hin danda'amu. Immoo warri qopheessu kana sirriitti deebisuu danda'a. Akka ani hubadhee waan kanaas akka waan Oromoo dura tarkaanfachiisee itti amanee dhufee as jirutti wanni qophaa'e sun keessattuu eega koominiitiitti gabbu'ee wanni kun irratti haasawame waan Oromoodhaaf surrii Oromootiin yaadamee burqee achi taa'u yaa'iidhaaf walitti dhufne immoo wanni kun kana fudhadhaa jedhanii kan nama dirqisiisu yoo ta'e rakkoo fida malee
eega qophaa'ee carraa gatteenyee irra mari'annu waan argamuuf jecha nutilleen akka qaamoleen hawaasaa irratti qooda fudhachaa jirra jechuudha. Dooktar Obsa maaliifan kana gaafadhee waa'eedhuma yaa'ii kana ilaalchisuudhaan karaa intarneetii mormileen adda addaa kaka'aa turan hunda mari'achiifnee qaamni marti irratti hin hirmaanne ka jedhu gatii kanaafi gama kanaan hunduma ga'uudhaaf carraaqqii hagam gootan ka jedhu adda baafachuuf jedheen. Sun warrummaan barreessee waan kanas ga'e yoo deebise gaariidha. Ammaas kana waniin siin jedhuu fi precisely waan namni joosan waan hin beekeef. Dooktar Obsa qabiyyeen barruu kana maal of keessaa qaba? Mee qabiyyee barruu kana naa ibsa. Hayyee gabaabatti hangafootuma isaatiin si tuttuqa. Tokkoffaa akkuma jetti uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaa ka'ee falmachaa jira. Falmiin tun boqonnaa haaraa keessa seentee jirti. Mootummaa rarraasanii qabanii jiranii mootummaan kunillee kan kufute uummanni Oromoo ammaan tanaan waan isaaf malu qopheeffachuu qabaadha. Bu'aan yaamicha kana qabxii 4 irratti hundaa'a. Keessattuu uummanni Oromoo ka daaspooraa jiru carraa gattaa'ee caayaa tokko jalatti mari'atu hireessan qabu. Wanni irratti mari'annu tokkoffaa tokkummaa Oromoo itichuudha. Seerota Oromoo ka dur irratti hundaa'e. Kan lammadaa immoo national consensus dhimmoota Oromoodha walummaa fi haqa mirga namoota hundaa kan eegu irratti national consensus kun akka uumamu godhudha. Kan sadaffaa akkuma jetti tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa dippiloomaasii cimsanii gadhaabuudha. Yoo bilisoomne Oromoon addunyaadhaaf maal asfida ollaa isaatiif maal qaba kan jiru irratti walmaree jechuudha. Keessattuu ka gargaarsaa tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa wanni akkasii sun ammatti hedduu nu barbaachisa. Akka warra daaspooraa jirutti oomishama lama godhuu dandeenya. Tokko biyya bilisa keessa waan jiruuf jecha waan Oromoof ta'u teenyee mari'achuu dandeenya. Akka yaa'ii hogganoota Oromoo asii goone kana resource mobilization kan qabnu xiqqoo walitti qabnu waliif finnee keessattuu miidiyaa qabnurra jabaachuu OMN jabeessuu miidiyaalee Oromoo jajjabeessuu waan amman tana gargaarsaan dubbadhe kana ala kanatti ammaas waa'ee dippiloomaasii sani. Ammallee eega tokkummaa isaa itichee ifii fi sabaa sablammii akkuma keenyatti miidhame Itoophiyaa keessa jiru miidhame san akkamitti waliin ollaan akka ollaatti hojii bula yaa'iin akkanaatuun hedduu barbaachistu hin jira. Amma dokumentiin kun gaafa namni irratti mari'atee xumuramee deebi'u qaama kana hojiirra oolchutu dhaabbata moo qaamotuma hawaasaaf qaamotuma siyaasaa adda addaa durumaanuu dhaabbatanii jirantu kanatti fuudhee dhimma ba'a? Akkamitti hojiirra oolfama? Akkitti hojiirra oolfamu Oromoon kaasitti dhufee mari'ate kuni jaarmee garaagaraa keessaa dhufa. Jaarmee hawaasummaa, civic organization, religious organization, political organization keessaa dhufa. Kun hundinuu kuuriin tokko yoo ijaarame achirraahi keessattuu waa'ee gargaarsaa ilaalchisee sani guddooni yoo wanni tokko wixinamate Oromoon hundinuu achitti waa darbata achirraahi akka Oromoof malutti dalagama. Hoggaa dalagu immoo nama tokkooti abbaatti ta'a osoo hin taane kan namni hundinuu keessatti farku irratti wixanama. Amma barraa'ee qophaa'e kana hawaasni irra mari'achuu asitti dhiyaate eege mari'ate immoo waan Oromoo ni barbaachisu jee irra walii gale oggumatti dhufnee arginaa jechuudha. Kun is not final, it's just the beginning. Gumiin kana addaattis qophaa'uu ni mala. Yoo Oromoon irratti walii gale ta'e koreen qindeessituulleen kana keessaa utubamuu ni mala. Wanni asitti irra mari'annee irra walii geenyee murteeffenne kuni hawaasatti illee gaddeebi'ee mari'achuu qaba. Gatteenyee akka irratti haasofnu nu barbaachisaa jechuudha. Kana gama siyaasaatiin immoo yeroo ilaallu Dooktar Obsa dhaabonni siyaasaa ni jiru. Oromoo keessa dhaabota siyaasaa adda addaatu jira. Tokkoon isaanii kaayyoo mataa isaanii qabu. Tarsiimootti siyaasa geggeessan ni qaban. Akkamitti barruu kanatti gargaaramu? Akkamitti waan marii kana keessaa bahetti gargaaramu? Gaaffii gaarii. Nuti bakki jirru Ameerikaa keessa jirra. Ameerikaa keessatti heera mataa isaanii qabu. Ameerikaanii warra Riippablikaanii yoo laalle biyya tana ni jaalatu. Akkaataa immoo biyyatti gaggeessan warra Demokiraatii kan isaanii wajjin wal dorgomu dhaabbilee paartii lameen biyya kana gaggeessu yeroo garagara tarsiimoorra wal dhibu. Malee waggaa waa'ee biyya isaanii dhuftee waan walootti waggaa dhuftee agree on the basic, the common interest of America. Oromoon wanni amma walitti dhufee godhu kuni waan hundinuu irra waliigaluufi malee namni hundinuu ilaalcha mataa isaa qaba, tarsiimoo garagaraa qaba. Hundimmoo Oromoo humneessuuf deema. Waan waliin golchu tanarra waliigalle alaa illee ni galla. Sani wanni guddaan ittiin deemuuf teenyu jechuudha. Kanaaf kun sagantaa siyaasaa otoo hin taane waan akka waasaatti maaltu nu barbaachisa, maal barbaada sabni kun jiru irratti mari'achuuf jechuudha. Akkas. Dooktar Obsaa Hasan barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa fi itti gaafatamaa quunnamtii uummataa yaa'ii hoogganoota Oromoo ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinilleen waan keenya duukaa buutaniif gaafachuu keessaniif wayyooba baay'ee Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo Yuunaayitid Isteets lola waliinii keessa turte pireezidaant Abrahaam Linkan haasaa beekamaa bakka Geetisberg jedhamutti godheen birmadummaan lafarraa dhabamuu qabu jedhee ture. Jechi isaa kun waggoota dheeraadhaa namoota baay'ee onnachiiseera. Kun immoo lammiiwwan keenya raayyaa ittisaa keessatti hirmaatan birmadummaa biyya keenyaa qofaa odoo hin ta'in biyyoota kaanis eegsisuudha waraana hedduu irratti hirmaatan dabalata. Harri jechuunis sadaasni 11 Veterans Day yookaan immoo guyyaa goototaati. Guyyaa loltoota waraana keessatti qooda qabaachaa turanii kabaja qabnu ibsinuu fi dadhabbii fi dhamaa hojichi gaafatu hunda kaffalanii nu tajaajiluu isaanii wabii itti baanuu fi itti yaadannu. Gootonni kun erguma tajaajila isaanii fixanii yuunifoormii uffachuu dhiisanii lammii biyya walabaa ta'uun maal akka fakkaatu agarsiisuudha fakkeenya guddaa ta'an. Ayyaanni goototaa waggaa waggaadhaan kabajamuu jalqabe lolla addunyaa tokkoffaan bara 1918 erga dhaabbatee booda. Waraanni gama galaanota Saawuz Ameerikaa dabalatee biyyoota Eeshiyaa, Afrikaa fi biyyoota Paasifikii akkasumas dirree waraanaa biyyoota Awurooppaa irratti lolame sun akka waraana lola yeroo san jiran hunda dhaabuudha lolameetti laallamee ture. Haa ta'u malee waraanni san booda sinafne. Kanaaf egaa bara 1954 pireezidaant Dwight Eisenhower ayyaanni goototaa jechuunis ayyaanni loltoonni waraana keessatti qooda fudhatan itti kabajamanii fi yaadataman kabajuun akka itti fufu murteesse. Yeroo ammaa kanas mootummaan Yuunaayitid Isteets kabaja ayyaanichaa ittuma fufee sagantaawwan adda addaa kan akka loltoota duraanitii hojii barbaaduu gara jireenya siviilitti deebi'uu salphisuu fi irratti xiyyeeffachuudhaan kabajama ayyaanichi. Pireezidaant Baaraak Obaamaanis lammiiwwan waraana keessatti qooda qabaachaa turan kabajuu jechuun takka jireenya siviilitti erga deebi'anii booda akka isaan hojii argatan waan danda'an hunda gochuudha. Kun immoo abjuun fi hawwiin Ameerikaa han isaan lubbuu isaanii kennaniif isaanii fi maatiin isaanis akka irraa fayyadamoo ta'an gochuu danda'uu keenya agarsiisaa jechuudhaan ulfina ayyaanichaa cimsee dubbate. Guyyaan goototaa waa'ee waraanatii miti. Waraanota moone yookaan immoo waraanota irratti mo'amne yaadachuufis miti. Daangaa bal'isuu yookaanis dhimmoota siyaasaa ittiin hojjechuufis miti. Guyyaan kun guyyaa loltoota waraana keessatti qooda fudhatan itti yaadannu. Tajaajila isaan biyya teenyaaf kennan. Aarsaa isaan kaffalan akkuma biyyoonni kaan han akka biyya Ingilizii, Afrikaa Kibbaa fi Kaanaadaa fa'aa gootota isaanii yaadachuudha kabajan jechuudha. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan gaafa wixataa walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.